Obbo Shimii, waraanni bilisummaa Oromoo maalidha? Goota. Maal jechuudha Obbo Shimii? Naan galle irra deebi'aa naaf ibsaami. Gaafa rakkoo kan uummata fuuldura dhaabbatu. Shama akkam jirtu hordoftoota Boonaa Times. Bakka jirtanitti nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u jecha baga nagaan gara chaanaalii kootiitti nagaan dhuftani. Warroonni subscribe gootanii maatii naantiin jirtan subscribe gootanii akka maatii Boonaa Times akka taatan isin gaafadha. Viidiyoon qabadhee dhufe immoo aasaa bulchitoonni keenya amma nu bulchaa jiran aasaananii as ta'e gaaffii gaafadha. Isaan immoo maal akka isaan na deebisan isinitti himaa. Amma xumura viidiyoo kootiitti akka nafana turtan isiniin jedha. Ayyeegaa kabajamtoota hordoftoota koo gaaffiif deebii nama sadiifan godhee sadan kuni Abiy Ahmed, Shimallis Abdiisaa, Taayii Dandanaati. Kanaaf walduraa duubaan viidiyoo kana itti agarsiisa. Amma xumura viidiyoo kanaatti eessayyuu naqina like gochuun akka na hordoftan isin gaafadha. Gara viidiyoo koo jalqabaatti darba. Tolee kabajamtoota hordoftoota koo Dr. Abiy Ahmed wajjin gaaffiin gochuuf jedhu akka itti fufitti jira akka na hordoftan isin gaafadha. Doktor akkam jirtu? Maaliif mo'amtan Doktor? Caasaan dhaabaa biiziidha kaabinee keessatti. Lafa kennisiisaa oolaa, saamsisaa oolaa. Baay'ee nama dhibdu. Yeroo ammaa kana sodaa keessa jirtu jedhan maali sodaattu isin? Yeroo rakkoon uumamu sodaachuun fiir gadhee miti. Maal Doktor? Isa isin sodaachisu mo'uu dandeessanii? Sodaachisaa mo'uu hin dandeenye. Hojii keessantu isin sodaachisa. Hojii keenya miti hojii diinaati. Tolee Doktor. Uummanni Oromoo maaliif inni jechaa oolu? Arrabsaa oolu, humna nu sassaabaa oolu. Kana caalaatti na absiisaa hin jiran. Kana caalaa somnaa waan ciccimaa sabsabii ta'ee fi maal isin garuu isaa akkas taatan. Kanaaf nagaatti yeroo biraa walitti deebina nagaatti tolee kabajamtoota hordoftoota koo gaaffiif deebii obbo Dr. Abiy Ahmed wajjin godhee kana fakkaata ture. Gaaffiif deebii keenyarraa waa hedduu akka barattaniif itti bohaartan abdii guddaan qaba. Gaaffii ciccimaa isaan gaafatuun itti fufii asobsisee yaadate waan cimaa akka haasa'anii kanumarraa yoo beektu sun. Kanaaf gara obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii Oromiyaa keenyaatti dabarsaa. Obbo Shimallis Abdiisaa nama cimaadha. Maqaa masoolee qabu maqaa masoodhaan waamu amma gaaffiif deebiin isiniif qopheessee jira. Amma xumuraatti na hordofaa isiniin jedha kabajamaa. Obbo Shimii, waraanni bilisummaa Oromoo maalidha? Goota. Maal jechuudha Obbo Shimii? Naan galle irra deebi'aa naaf ibsaami. Gaafa rakkoo kan uummata fuuldura dhaabbatu. Erga akkas ta'ee maaf dubbii kana kaabinoota keessan ittiin dubbannere? Kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa nu harkaa kuffise. Kanaan booda akkam taatanire? Nu injifatan nama afur qofatti hafnee kaan nu mo'atan. Amma maal gochaa jirtu reesin? Haala nama sobaan jiraachisaa jira jecha. Amma maal hojjechuuf karoora moo qabdu? Lixa Oromiyaa qofatti ikkoo qamadii oomishni ekspoortii gochuu dandeenya. Waa'ee lixa Oromiyaa illee achi waliin kaasina achumatti dhiisaa isa. Jira kaalafti. Bishaan jira. Obbo Shimii, isinis hingaa kana caalaa somnaa waan gurguddaa sabii ta'ee fi maal garuu eessaa baddan isin siyaasa akkasii keessa lixxan isin? Biyya nu bulchaa jirtu, nu kabajaa jirtu inni yaanna isin waan ciccimaa haasoftu. Otoo isin haasofsiisan waan ciccimaa dubbattu. Kanaaf hidheen hin dubbadhu ani immoo bulchaa. Kanaaf ammas gaaffiif deebii obbo Taayii Dandanaa wajjin godheetan isin dabarsaa. Bakka badeera biyyi lafaa badee waan haasoo argitaniitu bakka biyyi lafaa badee. Kanaaf ammas gara viidiyoo kootiitti isin dabarsaa gara obbo Taayii. Tole obbo Taayii baga nagaan gara gaaffiif deebii kootiitti nagaan dhufteen siin jedha. Hojii baga nagaan dhufedha. Jaalmarroon nama akkamiiti? Nama iftoomina jaallatu. Obbo Taayii maqaa kee jijjiiranii waamuun kun gaariidha amma? Xureessuun cabsuun hin ta'u. Mee waa'ee bulchiinsa Abiy maaltu itti dhaga'ama waan dubbatu qabdaa? Akka itti wal bulchaa jirru immoo sirrii miti. Mee maaltu jira? Hanqina gurguddaa qaba jechuudha. Maali eessaa bade? Kaabinoonni eessaa badan? Bulchitoonni maa babbaddanis? Waan gurguddaa haasoftu isin. Kanaaf nagaatti booda walitti deebina. Viidiyoon isiniif qabadhee ture kan ammaatti daawwattan ture. Viidiyoo kanarraa akka warraa barattanii fi akka itti gammaddan akka itti bohaartan abdii guddaan irraa qaba. Warroonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gootanii akkana jajjabeetanii isin gaafadha. Warroonni viidiyoon kun isinitti toles like gootanii akka na jajjabeetan abdii narsoottan isin gaafadha.
warroonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan chaanalii Boonaa Taayims jedhu sabiskiraayib gochuudhaan akkana jajjabeetan isin gaafadha. Viidiyoon amma qabadhee dhufe yoo isinitti tola ta'e torban akka isin qaqqabu yoo barbaaddanii karaa koomentii jalaa akka beeksistan isin gaafadha. Warroonni chaanalii kana ilaalaa jirtan koomentii godhaa yaada naa kenna. Kanaaf amma torbanarraa viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan isiniin jedha. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.